Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu keenya torbaanii qabanne isiniif dhiyaannetti jirra. Oduu keenya torbaaniitiin as istiidiyoo keenyatti argamne wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'an oduu biyya keessaa isin biraan goonta isin wajjin turtu daraartuu shaamiti akkasuma waa'ee kiyya. Anis Maamad Abdusalaami oduu keenya torbaanii biyya alaatiin kan isin waliin turu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Lola kaaba Itoophiyaatti eegalee naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti kan jalqabe lammiilee Tigraay lola naannoo isaanii keessatti deemsifamaa jiru dheessanii Suudaanitti kan baqatan namoota 50,000tti kan dhaqqabu ta'uu maddeen Suudaan gabaasaniiti jiran. Lakkoofsi kun guyyaatti kan dabalamaa jiru ta'ullee ibsaniiti jiran. Haa ta'u malee yeroo ammaan tanatti mootummaan biyyattii bulchaa jiru lolli xumuramuu labsullee yeroo ammaan tana akka keessa beeytoonni jaanitti lolli naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira jechuudhaan dubbatan. Akkasuma oduma wal fakkaatu walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti irra jabaatee kan itti fufe ta'urraa kan ka'e namoonni 553 ol ta'an Suudaanitti kan baqatan ta'uu maddii oduudhaa ni ibsa. Gama biraatiin oduulee keenya torbaanii keessatti kan qabanne isiniif dhiyaanne kan gabaasne turre keessaa weellistuu seenaa Kamaal waraana mootummaatiin tan qabamtee jiru yeroo mootummaa wayyaanee irraa biyya bulchaa ture sanatti agaazii miti magaaziinuu if duuba nun deebisu jettee weellisuun uummata Oromootti hamilee tahaa tan turte qaama jijjiirama jeemu amma biyya bulchaa jiru erga qabamtee hidhamte seenaan tun ji'a 4 ol tahuu maddeen keenya nuuf gabaasaniiti turan. Akkasuma mana murtiitti dhiyaattee manni murtii mirga wabii eegee fi qarshii 20 gaafatullee artistii seenaa Kamaaltuun maallaqa 20 gaafatamte sanirraa dhabuudhaan hanga ammaatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu dubbatan. Akkasumas kana malee artistiin tun ilmoo haadhaa fi abbaa hin qabne ta'uudhaan kan dubbatan yoo ta'u yeroo ammaan tanaatti abdiin isii uummata Oromoo ta'uudhaan uummanni Oromoo akka cinaa dhaabbatanillee gaafatan. Osuma Oromiyaa keessaa hin baane oduulee keenya torbaanii kan gabaasnee turre kan isin yaadachiifnuun muddee godina Horroo Guduruu Wallaggaa onaa Guduruu bakka Tulluu Habiibii jaamtutti dargaggoota Oromoo lama Mallasaan Gusuu fi Geetaachoo kan jaaman muddee bara 2020tti halkan mana jireenya isaaniitti fuudhamanii waraana humna addaa Oromiyaatiin kan gataman yoo ta'u dargaggoonni kun ajjeefamanii kan gataman kan isaan reefki isaanii argame muddee 7 bara 2020tti bakka waraanni mootummaa itti ajjeesee darbeetti argamanitti jiran. Dargaggoota kana qofa osoo hin taane guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaa fi hidhaan akkuma itti fufetti jira keessattuu nama hidhamee harka seeraa jala jiru fuudhanii mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun kan duraanii caalaa guutuu Oromiyaa keessatti itti fufuu dubbatan. Oduulee teenya torbaanii tan gabaasaa turre keessaa barattoota Oromiyaa naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraatti yaamamaa jiran keessaa yeroo ilaalcha siyaasaa qofaan biyyattii rakkoo nageenyaa keessa galtee jirtu kanatti barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraatii fi Tigraayitti ramadamanii jiru. Haalli isaanii barachuuf sodaa akka qaban barattoonni nuti bilbilaan dubbisnee nutti himaniiti turan. Ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaan guutuu Oromiyaa keessatti hidhaa fi ajjeechaan kan duraanii caalaa daran itti fufeeti jira. Keessattuu waraanni mootummaa qeerroowwan qaroo sabaatan irratti xiyyeeffatee hidhuu fi dararuun akkuma itti fufeetti jira. Godina Harargee lixaatti magaalaa Baddeessaa keessaa kan jiraatu qeerroon Hassan Ibroo kan jaamu nama gaafa lammaanfaan gara aangoo dhufansaa mana hidhaa Dirree Dhawaa keessaa jijjiirama biyyattii keessatti dhufeen baheedha. Akkasuma namni kun gaafa wayyaanee biyya bulchaa turte saniis qeerroo kakaasaa turte jechuudha. Yeroo hedduudhaaf mana hidhaa keessatti sabboonummaa isaa qofaan dararamaa kan ture. Yeroo ammaan tanaatis qaamuma jijjiiramaa jaamu kanaan qabame mana hidhaa keessatti sababa tokkoon malatti dararamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasuma muddee 8 godina Jimmaarraa kan isiniif gabaasnee turre sabboontuu fi qabsooftuu qarree Yeenet caalaa tan ja'amtu godina Jimmaa aanaa Lammuu Koosaatti dhalattee kan guddatte sababa tokkoon maletti waggaa tokko kan gootti hidhamaaf jirti jechuudha. Maddi keenya OIB'f gabaasuun isaanii ni yaadatama. Sabboontuun tun Oromummaa si qofaaf hidhamtee yoo jiraattu mana murtii deddeebitee manni murtii bilisa ja'uunillee poolisiin yeroo ammaan tana olaantummaa isaaniitiin biyya bulchaa jiran gadhiisuu diduu isaanii ni yaadatama.
Oduuwwan muddee sagal isinii gabaasaa turreen dararaa fi hidhaan baha Oromiyaatti Harargee bahaa Dirree Dhawaa keessatti fi doorsisaan akkuma itti fufetti jira jennee isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti yeroo ammaan tana ilmaan Oromoo mirga isaanii dhabanii afaan isaanii dubbachuudhaan rakkoo hamaa keessa akka jiran maddeen keenya achirraa nuuf gabaasaniiti jira. Kana qofa osoo hin taane yeroo ammaan tana olaantummaan nafxanyaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kan lafa qabatte ta'ullee yoo dubbatan halkanii fi guyyaa uummata irra deemuudhaan waraanni mootummaa uummata akka dararaa jiran dubbatan. Akkasuma Oromiyaa godina Arsii lixaatti yookaan deebinu ta'e hidhaa fi dararaan ilmaan Oromoo irratti jabaatee itti fufuu dubbatan. Godina Arsii lixaa aanaa Jaajuu fi gandoota aanichaa keessatti kan argamu hunda keessatti ilmaan Oromoo qaroo sabaatan sabboontoota hunda fuudhanii akka hidhaa jiranii fi akkasuma namoota mana dhaba waraqaa itti baasanii maatiilee sabboontoota kana ilmaan keessantuu biyya jeeqaa jiruun bakka jiranii fidaa jechuudhaan maatiilee hedduus hidhaa jiraachuu maddeen keenya OIB'tti himan. Guyyaa kaleessaatis muddee 10 bara 2020tti godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Horootti barattoota lama kan ta'an obbolaa ta'anii osoo qarumsarra jiranii waraanni mootummaa ammaan tana afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru barattoota qarumsarra turan sababa tokkoon malatti rasaasa itti dhukaasuudhaan obbolaa lamaan keessaa tokko ajjeesanii jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadata. Oduu muddee 12 muddee 12 bara 2020tti kaaba Walloo aanaa Jiilee Dhumuugaatti lola Afaarii fi uummanni Oromoo walirratti gaggeessanii qotee bulaa maqaan isaa Nuuree Sheeka Aliyyi Jaamuu rasaasaan ajjeefamuu maddeen keenya OIB'tti himan. Gama biraati wal dhabdee fakkaatee jidduu tana bibbii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jidduutti kan deemaa jiru ilaalchisuudhaan hayyoottan Oromoo hedduun sooshaal miidiyaa irratti yaada garaagaraatii fi akkasuma dhaamsa hedduu uummata isaaniitiif dhaamanitti jiran. Yaadota fi dhaamsa keessaa kan fudhanne rogeessa siyaasaa beekamaa Yaayaa Bashiir fuula Feesbuukii isaarratti waan maxxanse isin biraan kan geenyu ta'a. Tole egaa daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota keenya oduulee biyya keessaa torbaanii kanneen isin biraan gahaa jiru hangama kiyyaan asumarratti xumuraa Mahammad Abdusalaam waa'illee kiyya oduu biyya alaa isin biraan ga'uun isin faana tura. Tole egaa darartuu hedduu galatoomee. Pireezidaantii USA itti aanu ta'uun kan filataman Joo Baayiden jeneraala sooramarra turan Looyin Oostiin ministeera ittisaa gochuun kaadhimatan. Namni ganna 67 jeneraal Oostiin lammii Ameerikaa Afrikaa peentaaganiin dursuun isa jalqabaa fonqolcha hagayya darbe maalii keessatti raawwateef koloneel Maayik Diyaaw qaama yeroo seera baasu hundaa'e mana maree ce'umsa biyyaalessaa akka hoogganu sagalee guutuun filatamee jira. Qaamni kunis yoo 18 jidduutti bulchiinsa siiviilii aangoo dabarsuuf gahee olaanaa taphataa jedhamee eegama. Manni murtii olaanaa Ameerikaa iyyata dhiifama daqiiqaa dhumaatiidhuun Beernaard kan murtee du'aa irratti dabre ture du'aan adabe. Ga'eessa ganna 40 kan ta'e Beernaard wayita dargaggoo waggaa 18 ture yakka ajjeechaatiin bara 1999tti himatame. Addunyaa kana irratti yeroo ammaa kan shororkeessaa jiru koronaa vaayirasiidha. Kanuma irraa ka'uudhaan biyyoonni hedduun talaallii jalqabanii jiru. Kanumaan wal qabatee saayinsistoonni Yuukireenii fi Raashiyaa garee tokko ijaaruun talaallii AstraZeneca fi Sputnik V kan Raashiyaatti hojjetame walitti makuun dandeettii dhibee kanaa dandamachiisuuf cimsuuf walii galaniiru. Tole egaa daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota keenya oduun torbaanii irraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti hangoo labamu ta'a. Oduulee torbaanii biraatiin hanga walitti deebinti nagaan nuuf tura.